أركفون كبجم تطيل معه كباف كبا باف كير أرجمتن مرتكيسنو أو أكو مبيكمو قبسون تجرتنو هدو نمبوسا هدو نمجمتشيسا جباتا مرتكيسنو وانتن أمة أورمو كتا أددارك روف كارير أف دبرسو مان قدوني كينيا هارمين مرتنو جتشرام أورمو كان تاتي مرتنو وانتي كون وانتي نتدير ما جوري كون مؤمو جرا أدر سيسا جرو جرلي كون مؤمني جرو جلي جرا تورتوري جرا كفاني جرو كنافو كيروني كارين هوغانا كيسان نانو كيسان رتيجة چرام هوغانا كيسان هوغانا غوددا هوغانا كيسان نموتا بيتان سنتول بيك نانو كيسان رتي غندا كيسان رتي اينو سبونا دا اينو ما اني سيدو وان بيتانو هوغانا كيسان جچودام شمتا سنبودا هوغانا كيسانين ترسيمو دان سيرا فهيران جچودام قبسو كيسان تفوفا يا أورومو يا كيرو كينيا يا كاريكيا دغاي بوريف تاجي چرا منا كينيا رتي وانتي كون ديمو ساهينول نو اجيسايرو نو ميدايرو نو دوغو غاجرو ابدا اجيسو مومو دا كما جران سنا رغا فرتي بادو نوتس دودا باني المون ديرا غافل التدوت المينا ما غافل التدوت كنافو امس هوغنتو تكينيا هنغنو يكلوت اتاني hanga jarri jechuudhaan du'a nurraa dhaabanutti hidhaa nurraa dhaabanutti hidhamtoota marayyuu jechuudhaan ilma Oromoo guutuu jechuudhaan hidhannu fagadhiisan hooggantoota keenya nu fagadhiisan du'a nurraa haa dhaaban kana yoo ta'e keenya tasgabboofne dubbachuu dandeenya kana achi abadan qiyama buuti malee ምንም አይነት ማለት ነው ምድራዊ ኃይል የሚመልሰን የለም ከነቤኩ ቀበሌ ቄሮን ቢቀረን ሄዱና ወሊንጅሩ ቀብሶ ረጅራ ቀብሶ ፊኒሳ ጅራ ኩሎ ያዶ መተራፉዳ ሲንጀዳው የሚንክያ ገለቶማ ሆሜ ቄሮ አምሲን ቺካብኑ ቄሮ ሮሞቲ ቄሮን ሙራቴ ጅራ ጎታ ኢሳ ቀሮ ኢሳ ኦኒ ኢሳ ሀጫሉ እንዴሳ ጀራ አጌሰኒ أجيسني سلبسن بكا والكا عندورا سافي فيني كيست دووتان hayyoota isaa hubachoota hubachiisoo fi murachiisoo kanneen akka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa jala hidhanii gidirsuun kaanyii malee miidiyaatti gadi ba'uun bokkisanii geeraran. Dhaamsi ani qeerroof qabu qeerroo biyya kee jaamtanii hoggansa malee isaan bisuuf kana godhan. Aarsaatiin kaffaltee aangootti isaan baaste akka galataatti Hacaaluu ajjeesuun Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohammad hidhuun siif deebisan. Qeerroo amma ni gaha. Haga geechoo beeki gaafatama seenaan sitti kenne bayi warri kaleessa hayyoota keenya kanneen akka Nadhii Gammadaa fi Baaroo Tumsaa nyaatitti ilkaan fitatu har'as deebi'ee hayyoota keenyaatti ilkaan doomee namummataa jira isaan nyaatamuun rakkoo miti garuu yoo isaan hin jiraanne eenyutu gaafatama fudhata eenyutu gumaa Hacaaluu gootota keenya biroo baasa eenyutu abartuu siif ta'ee daandii qabsoo sitti adeemsa kanaaf qeerroo bakka jirtutti gaafatama kee bayi keessoo kee baaf dhiyaan kaabaaf kibbaan jabee sabboontota kee hayyoota kee gootota kee fi hooggantoota kee mana hidhaatti baasi qabsaa'aan ni kufa qabsoon itti fufa obiin Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohammad fa'aa jabina keenya jabaachuun filannoo sun taane dirqama jedha galatoomaa warreen. Okay, qeerroon kan biraas jira hoo yaada kee dafiitii dabarsadhu miidiyaadhaaf. Okay, galatoomaa warreen jarri bilbilinaa kuni dursuma akkuma diina Oromooti jedhaman san jarri yookaan diina Oromootiif karaa bananii sabboontotaa fi hoogganoota Oromoo nyaachisaa jiran yookiin immoo ofii isaaniis nyaachaa jiran ofii isaanillee yoo sabboontotaa fi qabsaa'ota Oromoo kadhidhaniif kan ajjeesan ta'e diina Oromooti yoo warra Oromoo jibbuuf Oromoo hidhuuf Oromoo gidirsuuf karaa bananiitiin jaraan sababannee jara dagalee godhannee jara ittisoo ofirraa godhanneetiin Oromoo gidirsunaaf Oromoo hina jedhanillee jarri kun diina Oromooti. Diinni diinuma. Ajjeefamuun mooyamuudha akka jedhan san ajjeesanii mooyamulleen waanuma jiru jechuu kanammoo wayyaan irratti Oromoon qeerroon Oromollee mirkaneessee jira jechaadha. Gatii kanaa jennaan qeerroon Oromoo hin callisu. Ammas taanan borus har'as ammas callisaan jirru borus hin callisnu jechuudha. Kanaaf jennaan wantan Oromoof dhaamu tokko yoo jiraate tokko ta'uu wal hubachuu wal gurmeessuu
waan nutti deemu hunda xiyyeeffannoon eeguu qabna. Eeroon Oromoo jechaadha. Jecharra ilmarra jechaadha. Ilmarra akkuma Oromoo jedhe san ilmarra dubbitu abbaa fakkaata jedhan. Ajjeesuun muhamuudha jechaan sobaa nu ajjeesanii nu fixuuf deemu jarri kun. Yeroon itti tokkoon dhumnamoo tokko taanee jara kana ofirraa cinaa qabna. Wanti jedhu sun yeroon isaa ammaa fi amma. Kanaaf jennaan du'a Haacaaluu Hundeessaa du'a Oromoo tokko taate. Du'a Oromoo walaboomsitu. Du'a immoo ajjeecha fi gidiraa ilmaan Oromoo irraa bakka amma jiru kanatti dhaabdu goonee itti fayyadamnii tokko ta'uu qabna. Yaada jedhuun qaba. Wayyaaniin Baqqalaa Garbaa hiitee, Olbaanaa Lalisaa hiitee, Baqqalaa Garbaa hiitee namni wayyaaniin hin hidhin hin jiru. Garuu immoo qabsoo Oromoo hin dhaabbatu. Qabsoon Oromoo immoo hin dhaabbatu. Yoomillee hanga bilisoomutti. Hayilee Fidallee du'ee jira. Nadhi Gammadaa dhabamsiifamee jira. Abbaan fedhe Oromoo keessa abbaa fedhan ajjeesuu fi abbaa fedhan dhabamsiisuu danda'an. Kan jarri hin dandeenye garuu akeeka fi kaayyoo gootonni Oromoo akka Haacaaluu fa'aa irratti wareegaman san dhaabsisuu hin danda'an. Haacaaluu qofaa miti. Mustafaa Harawwee wareegameera. Eebbisaa Addunyaa wareegameera. Abdii Qopheen barreessan walaloo fi yaadaloo namoota akka Adam Haruuniif Kadir Said fa'aa ittiin beeknu kun wareegameera. Haacaaluun kan jalqabaa miti. Haacaaluun kan nuuf mirkaneesse Oromoon akka hin bilisoominii fi akka gidiraa jala jiruu fi bilisoomuuf kana caalaa wareegama kafaluun akka isarra jiraatu qofa nu mirkaneesse. Goota keenyaaf kabaja gootaaf malu kamuu ni goona. Qabsoo fi kaayyoo inni irratti wareegames galmaan geenyaa yaada jedhuun qaba. Warri OMN immoo jabaadha. Kan dur caalaa ammoo jabaachuutu isinirra jira. Galatoomaa. Ammas qarreen eedhaadhaaf kottu. Ammas kottu yaada kee miidiyaadha kennu. Ayyee galatoomaa dhaamsinuu qabnu ilmaan Oromoo hidhamtee jirtu tokko takkaan akka nuti kan gaafannaa sana hin ta'uu daanaa qabsoon ammas itti fufaa galatoomaa. Ayyee akkasumas egaa dhaamsa dhumarran an dabarfadhu dhumarra poolisii Oromiyaatiif ilmaan Oromoo makalaakaa keessa jirtan dalinnatii keessa jirtan akkasumas federaala keessa jirtan marti keessanuu please jarri haarayaa jechuudhaan muudamtan mee jara isin dura jiran jechuudhaan dargii waliin kan dalagaa ture wayyaanee waliin kan dalagaa ture jijjiiranii sana keessa mee gaafadhaanee akkaataa jarri itti salphatan. Saba ofii ajjeesuun qaanyiidha. Qaanyii caalu saba ofii irratti jechuudha. Afamuuzii garagalchuudha. Afamuuzii keessan lafarratti godhaa malee saba keessan irratti abadan hin godhina. Abadan yeroo waadaa galtanu leenjifamtanii jechuudhaan yeroo waadaa galtanii baatan kakaan keessan ummataaf biyya keenya nagaa eegsifna nageenya ummataaf nageenya biyyaa nagaa eegsifna jettanii kakattanii gara hojiitti galtan. Look, sun jechuun nageenya baalasiltaanii nageenya kaadrootaa kaabinootaa eegsifnaa miti nageenya ummataati. Ummanni nuyi ummata keessan irratti abadan hin dhukaasina. Abadan ummataa waliin dhaabbadhaa. Mindaan isinii kaffalamu ummatarraa fuudhamee isinii kennama malee mootummaan jarri kaadiree kaabineen jechuudhaan boroosiitii wanti isin fiddee isinii kenniif hin jiru. Sabni kun ummanni kun mindaa keessan dachaan kabajaa waliin kan isinii kennu ummata keessan. Ummata keessanitti hin dhukaasina. Piliis isiniin jedhaa galatoomaa sina dhaabbadhaa. Nuti kan gaafataa jirru meeshaa birgaa hin qabnu meeshaadhaa dhukaasaa hin jirru hindu'aa irra haqa gaafataa jirra haqaaf qabsaa jirra haqa qabna ni moona. Namni haqa qabu qaanfatee hin beeku rabbiin isinii gargaara. Argaa jirtu duulli keessaaf alaan jechuudha. Yoo dhuguma jarri bilisiginnaa onnee qabaattee dhuguma serious ergaa serious ta'e ergaadhumaa wanta isinii dabarsu dhuguma yoo onnee qabaatte maaliif dhatte Geetaachoo Asaffaa hin qabne. Mee maaliif dhatte jechuudhaan jara Tigireen keessa ta'anii akka fedhan jedhanuun jechuudhaan maaliif jechuudhaan jara irratti dhukaasan badne jara jechuudhaan olaantummaa seeraa jara irratti maaf hin jalqabne. Kan sharoor keessaa jiru jara. Kan jara jechuudhaan haara galfii dhawwaa jiru jara. Maaliif jara irraa hin jalqabne? Oromoo ajjeesuu irraa jalqabdaa seera kabachiisuu. Never give up. Abadan hin ta'u. Isin irratti hin dhiifnu laallu. Oromoon
sabni guddaan kun TPLF wayyaanee gadi ta'ee Oromoo irratti jalqabdaa seera kabachiisu maal godheef qabsaa'ee dhiiga isaa ganna qeela keessaa caccabsee aangoo sii kenneef ol si baaseef ergamtuu ta'uurraa ergaa kabajasii kennee aangoo sii kenneef ergamummaa jalaa si baaseef galanni isaa kanaan deebi'a. Never ta'uu hin qabu. Kanaafu yoo dhuguma seera kabachiisuu feetan tukunoo jiina guddaa qabdanii jararraa jalqabaa nutti agarsiisamee onnee keessan isinitti boonna. Oromoo ajjeesuu irraa hin jalqabdu. Oromoon haqa sirraa qaba malee ati Oromoo irraa haqa hin qabdu. Kanan isiniin jedhaa ummataa waliin lolee kan injifate tokkoyyuu hin jiru hin jiraatus gara fuulduraa. Oromoon ammas irra hin deddeebi'a. Hoogganaa keessan naannoo keessan ganda keessan irratti isintu wal beeka akka ganda keessan akka wal beektan wal bidaadha. Kaadireeniif kaabeenii basaasuun obboleewwan kee jechuudhaan qabsiisuuf qoqqomuuf maaliif yaaddu of eeggadhu. Kunis akeekkachiisa